yeroo sen mana san keessa lubbuun nan baay'ee jedhee yaadaan turre. Singoraan itoo ongore sirreessa. Mana hidhaatti barreesseetiin achi hidhaan baasaa ture. Lubbuun nan baay'ee jedhee yaadaan turre. Kanaaf wanni ani keessa dabree na wajjin awwaalamuun qabu yaada jawween barreessee baasaa ture. Seenaan hin barraayin inni irraanfatama beekta. Inni haqama. Wanni uummanni keenya keessa dabre bara waan xiqqoo miti beektaa. Waan xiqqoonis hin hojjetamne rakkoon xiqqoo keessas hin dabarre. Karaan dheeraa deeme tokko naa gabaabachuu danda'a ture jechuudha. Kanaaf ani immoo soon lubbuun jiru waan kana yoon barreesse. Waan darbee fi waan dhufulleef hin gaabbu kan jedhu kitaaba mata dureen isaa hin gaabbu jedhu hayyuun siyaasaa fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad kitaaba mata dureen isaa hin gaabbu jedhu barreessee dhufuun isaa ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee BBC waliin gaafiif deebii sagalee isaatiin godhee jira. Sagalee isaa san guutuu viidiyoo qabadhee isinii dhufeetiin jira. Kitaaba kana keessatti maaltu jira? Qabiyyeen kitaaba kana maali kan jedhullee gaggabaabsee kan isiniin ga'uta. Akkasumallee seenaa gootota darbanii maal jedhe obbo Jawaar Mohammad BBC irratti kan jedhullee bal'inaanin isin dhageessa jechuudha. Sagalee isaa hayyoonni lubbuun darban kanneen akka Hayilee Fidaa, kanneen akka Jaarraa Abbaa Gadaa fi kanneen akka Elemoo Qilxuu, kanneen akka Nadhii Gammadaa faan, Haajii Adam Saaddoo faan seenan isaanii maal ture, osoo maal tahanii silaa kan jedhu jechuudha. Obbo Jawaar Mohammad sagalee isaatiin dubbatee jira. Hunda isaatu jechuudha isinin dhageessisa. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan bagarra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa, maatii keenyatti dabalama, viidiyoo like godhaa. Waa baay'ee irraa barattu. Video kanarraa waan isinitti mul'ate komentii jalatti barreessuu hin dagate. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota amma kallattii maan gaafiif deebii obbo Jawaar Mohammad BBC waliin godhan jechuudha isinin dhageessisa hamma dhumatti dhaggeeffadhaa. Nagaa nagaa baga gammadde baga kitaaba qopheeffattee juufan. Galatoom. Maal ergaan ijoo kitaaba kanaa? Yaadannoodha isa memoir jechuun dhaloota kiyyarraa kaasee imala jireenya kiyyaa akkasumas imala qabsoo qeerroo irratti waan yaadadhu waan ta'aa ture waan hojjetamaa ture akkasumas bara ce'umsaa keessas waan ta'aa ture kan inni mana hidhaatti barreesseen amma qopheessee baase mata dureen isaa akkuma jettu hin gaabbuedha. Mata dureen xiqqaa isaa immoo yaadannoo imala jireenya kiyyaatii fi qabsoo qeerroo Oromoo yaa. Akkuma mata dureen irraa agartutti dhaloota kiyyarraa kaasee haalota siyaasaa hawaasummaa dinagdeen an keessatti guddadde ka boodarra ilaalchaan qabaadhe irratti dhiibbaa guddaa turan akkasumas imala barnootaaf Singaappoor irraa kaasee Ameerikaatti biyyoota adda addaatti yeroon barachaa turetti muuxannoowwan sanis keessa deema. Jaansee immoo qabsootti hoggaan seenuu qabsoo nagaa irratti qophii godhamaa ture falmaa biyya alaatti goonaa turre gara jijjiiramaatti haalonni akkamitti akka dhufan kan jiru. Ajaa'iba Jawaar Mohammad kun dhugumatti kennuma addaati bar. Kan dhiyaatedha jechuudha. Mata dureen isaa hin gaabbu jedha. Maalidha? Ergaa akkamii dabarsuu yaadde? Egaa ilmi namaa waa hojjettaa hoggaa hojjettee bira dabarse booda uf duuba laalta. Waan hojjettan hoggaa duuba laaltee madaallii geggeessituu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale. Hojii baay'ee soo hojjettee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee hoggaan madaalu aarsaan kafaleetis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaan hin nyaatu. Kan jedhudha kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo boodarra galma waan ga'eef wanni hin gaabbu hin jiru kan jedhu immoo akka loqota gama baha Oromiyaatti seenaan qabu jecha jedhuun kan laalamu no regrets kan jedhu jechuudha. Mana hidhaatti isa barreessite immoo eegasii booda barraa'e immoo mana hidhaatti barreesseetiin achi hidhaan baasaa ture booda harkaan hin barreessaa ture san booda taayip godhame yaadatte akkuma hidhaadhaa baheen maxxansiisuudhaaf yaadeen ture haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu turre yeroo suman eeguu asirra geenye amma immoo dirqama wanni yoo badellee seenaan hin badu kan jedhamu suni hayyuu dhugaa jechuun akkanaa kana dhugaa. Eegan bahee booda waanuma gulaaluuf sirreessuu qofatu hojjetame. Kitaabi kun afaan lamaan qophaa'ee waan tokko guruu baadhee miire? Jalqaba afaan Oromootiin barreeffame san booda gana afaan Amaaraatti jijjiirame. Afaan Ingiliziitiinis hiikamee jira garuu gulaalamee yeroodhaan gahuu hin dandeenye. Yeroo amma tokko booda kan afaan Ingiliziis ni baha garuu amma kan afaan Amaaraatii fi kan afaan Oromoo lamaanuu qophaa'ee jira. Kitaaba uummata barreessite keessatti wanti addatti namni eegu yookiin immoo kana duran dubbanne uummati argachuu danda'a?
Waan baay'ee jira. Waan hojjetame gartee waggoonni keessa dabarre kun yeroo waa hedduun saffisaan jijjiiramaa turani. Kanaaf waan baay'ee argatu jedhee yaada. Bakka nufi jirurra ilaalcha kiyyarraa waan inni yeroo san yaadadhurraa waan hin barreessee fi jedheeti yaada. Tarii haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti waan furmaata keeku waan keessa dabarte waa'ee isaa sin tuqaa? Kitaabni mana hidhaatti barreesse actually kitaaba lama ta'e kutaa lamatti barreesse waa'ee hangammaa keessa dabreeti. Gara fuulduraatti uummanni keenya biyyi keenya maaliif hojjetame rakkoolee hangammaa mudataa turan keessaa bahuu danda'a kan jedhu sanis barreesse garuu walirratti kitaabni kun amma gara fuula 500tti dhiyaata qaama bahe kuni. Ani inni walirratti dabalame gara 1,000 waan ta'uuf bakka lamatti baafne. Kana amma baasee kan itti aanu immoo bara dhufu bahuu qaba kan jee kan hambisee jira. San kana geeku immoo boqonnaa tokko gara xumuraa irratti bifa goolabbiitiin kan hin kaa'ee jira. Ina kee qaama tokko garuu detail ta'ee karoora sagantaa imaammata kan qabu miti sun bara dhufu kitaaba biraatiin kan bahu ta'a. Torban dhufu keessa Naayiroobii keessa akka eebbisiistuudha kanatti ifa goote tarii Itoophiyaa keessa eebbisiisuudhaaf yaanne turree haalli mijachuu hin dandeenye. Akkuma agartu haalli biyya rakkisaadha. Kitaaba eebbisuudhaaf dhiisi. Namni hafuuruma baafachuuf haala ulfaataa jira. Kanaaf asitti eebbisuun filatame. Actually inni dura gara biyya Awurooppaatti eebbisuudhaaf yaadee ture. Garuu hawaasni asii kun asitti eebbisuu qabna jedhanii nagaafannaan hin tole jedhee asirraa eegalee sammuu Jarmanii biyyoota UK gara Ameerikaatti deemee kan eebbifamu ta'a. Kitaaba kun tarii amma haala Itoophiyaan keessa jirtuun gaafa laallennu amma maaliif eebbisiisuu barbaadde? Addatti akka nama siyaasaatti wanti yaaddee wanti akeekte jira? Haalli siyaasaa Itoophiyaan fooyya'ee yaadaan ture. Akkuma yaadatte gaanii dhaabahuun akka duritti barreessuus dubbachuus dhiisee hojii baay'ee lafuma jala hojjechaa ture. Qondaalonni biyya sanii garuu homaa wanti jijjiiramanis hin jiru. Kanaaf kana caalaa eeguun homaa wanti fooyyaan guddaan argamuu waan hin dandeenye baafnee hamma tokko uummanni akka irratti dubbatuuf hojii gara fuulduraa hojjechuudhaaf karoorfanneefis uummata wajjinis mari'achuudhaaf diskoors uummata keessatti akka uumamuuf yaadudha. Garuu waan hin barreessineef gaafa namni sun lubbuun dabru seenaan inni keessa dabre sunis hojiin inni hojjetame rakkoon inni arge bal'oo inni arge achumaan wajjin awwaalama jechuudha. Kanaaf wanni guddaan ani kitaaba kana barreesseef waan inni keessa dabre yoon lafa kaa'e dhaloonni itti dhufu ilaalcha kiyyarraa waan inni keessa dabreerraa waa hubachuudhaan uummata isaatiif nadaran dogongore sabeessa jigaariyan hojjedheerraa barachaa uummata keenyaaf bu'aan nuti buufni caalaa dachaan buusuudhaaf isa gargaara jedhee waan yaadeef kanaafin galmeessuu barbaade beekii mana kana hidhaatti yeroon barreessutti yeroo san mana hidhaa san keessaa lubbuun nan baya jedhee yaadaan turre. Kanaaf wanni ani keessa dabree na wajjin awwaalamuun qabu yaada jawween barreessee baasaa ture. Boodas kaammas hoggan laalu wanni barraa'e kun uummata bira gahuun dhaloota dhufuuf waa takka guduunfuu ta'a jedhee yaadetiin bifa saniin dhiyeesse. Mana hidhaatii lubbuudhaan nan baay'ee yaadneette tarii addatti wanti kana dura nuti hin dhageenye wanti si mudatee jira moo haalli manumti hidhaa si hin mijanne? Baay'ee jira kitaaba keessatti dagarta. Gaafuma qabamne irraa kaasee gaafuma qabne sanuu lubbuudhaan qabamne mana hidhaa seenuun raajii waaqati. San boodas mana hidhaattis waa hedduu ture kana hunda keessa dabree bahuun kiyya lubbuun bahuun kiyya anaa'uun ajaa'iba. Garuu yeroo mana hidhaa ture sanitti wantoonni dhagahamu, wantoonni an argu, wantoonni odeeffannoon nagaan irraa ka'ee lubbuun achi keessaa bahee seenaa kana himuu nan danda'ee waan hin yaadneef barreessee. Kan biraa immoo manni hidhaa yeroo sii kenna akkuma beektutti yeroo tasgabbooftee barreessuudhaaf qabda. Hojii biraas hin qabdu. Barreessuuf dubbisuun alatti kanaaf saniifis na gargaare. Akeekni guddaan garuu mana hidhaa san keessatti yoon mana hidhaa san keessaa lubbuun bahuu baadde manni keenya waan tokko waan an keessa dabre akka beekuu fi dhaloonni dhufus akka waan tokko irraa hubatuuf. Waggaa dheeraa kaaftee asirratti namoonni siyaasa keessummaa Oromoo keessa jiranii waggaa dheeraa siyaasa keessa turanii kitaaba tokkollee kan hin barreessine jiru waan dhaloonni irraa baru lafa kaa'uu dhabuun kun ni mul'ata. Kanaafuu akeekitti kitaaba kanatti barreessite keessaa tokko waan kanaaf fakkeenya kaa'udha jechuudha. Yeroon dargaggeessa turetti amma qondaalota hoogganoota keenya uummata kana hoogganaa turan baay'ee isaanii obbo Galaasaa, obbo Leencoo namootaan argu hundumaa waan keessa dabran akka barreessan itti waachan ture. Amni tokko barreessaniiru garuu guututti hin barreessinu. Dhaloonni seenaan hin barraa'in hin irraanfatama beekta hin haqama.
Wanni namni keenya keessa dabre bara waan xiqqoo miti beektaa. Waan xiqqoon isin hojjetamne rakkoon xiqqoo keessa isin dabarre seenaan hogganoota keenyaa, seenaan qondaalota keenyaa, seenaan abboota keenyaa mataadhaan koo barreeffamee waan irraa barannuuf qabna. Waan gaarii isaan hojjetan irraa ittiin boonuudhaaf, gabbisuudhaaf, dongora isaan hojjetan immoo irra deemnee nuti immoo akka hojjenne sirreessuudhaaf nu fayyada. Kanaaf natti dhaga'ama ture isaan barreessuu dhabuu isaaniitiin. Atis dargaggeessa yaadattu malee yeroo qabsoon qeerroo eegaluudhaaf ka'usan seenaa Hayilee Fidaa barreessaan ture. Waan gammaan xumurre gara fuulduraa yeroo argadde tarii kan himsitu yaadannoowwan inni yeroo san Hayilee Fidaa jechuun nama baay'ee barreessaa turedha. Tarii terminoloojii siyaasaa ifni Itoophiyaa keessatti fayyadamnu kana hedduu isaa kan uume isa. Dayaarii isaatirraa kaasee xalayoota inni namoota waliin barreessu namni tokko naa kenne isarratti barreessan ture. Baay'een natti dhaga'ame namni kun osoo seenaa isaa barreessu namni baay'een amma waa'ee Hayilee Fidaa maqaa qofaan beeka malee waan inni keessa dabre akkaataa yaadni isaa itti guddate keessa Wallagga Arjoorraa kaasee hamma biyya Jarmaniitti hamma biyya Faransaayitti waan keessa deemaa ture. Odoo barreessee tarii anaaf karaan gabaabachuu danda'a ture. Osoon waan Hayilee Fidaa keessa dabre, Baaroo Tumsaa keessa dabre, Jaarraa Abbaa Gadaa keessa dabre barreeffamaan kitaabaan kaayame baran haayiskool turetti yookiin immoo baran yuunivarsiitii jalqaba seenutti osoon dubbisee jiraadhe dongorootaan hojjedhe tokko hojjedhuun ture. Karaan dheeraa deeme tokko naa gabaabachuu danda'a ture jechuudha. Kanaaf ani immoo osoon lubbuun jiru waan kana yoon barreesse dhaloonni na boodaan dhufan narraa baratanii karaa narra gabaabaa saffisa narra jiruun akka mataa isaaniittis hawaasa isaaniitiifis waa jijjiiru jedhee waan yaadeef barreesse. Soole guddaa galatoome. Daawwattootaaf kabajamtoota keenya akkuma afaan obbo Jawaar Mohaammed irraa dhagaa turtan jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed akkuma beekamu gaafa mana hidhaa keessa jirullee jechuudha gidiraa isarra gahaa turte hundaayyuu kitaaba kana keessatti akka barreessee jiru jechuudha. Afaan isarraa dhagayaa jirtan jechuudha. Gaafiif deebii yeroo inni miidiyaa BBC afaan Oromoo waliin godhu jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbii baqaan hedduun dinqisiifadhe dhugaa rabbii namni akkanatti seenaa qopheessee waan ufii keessa darbeellee waan sabni kun itti deemullee waan sabni kan keessa darbe gidiraa sabni kun keessa darbee fi gar fuulduratti illee maal akka ta'u hundumaayyuu kitaaba kana keessa kaa'ee jira jechuudha obbo Jawaar Mohaammed. Baay'ee galatoome. Kanaafuu ilmaan Oromoo hundumtuu galateeffatuun dirqama jechuudha. Akkuma beekamu akkuma inni afaan isaatiin jechuudha yeroo ammaa kana dubbatee isin dhageessise kanatti jechuudha daawwattoota kiyya hayyoonni amma dura darban hundumtuu jechuudha. Fakkeenyaaf akka inni tuqee jirutti kanneen akka Hayilee Fidaa fa'aa kanneen akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa jechuudha kan inni as keessatti tuqe jechuudha. Hayyoota hedduu tuqe gaan tokko maalaman irraa isiniif tuqe malee isaan sun dhugaadha akkuma inni jedhe nuyyuu gurraan dhageenya malee seenaan isaanii sun kitaabaan qophaa'ee histoorii seenaa keessa waan kaa'ame tokko hin jiru jechuudha. Laayibirarii feetee yoo deemte amma seenaa Hayilee Fidaa yoo jettee barbaadde waan muraasa argatta. Seenaa isaa guutuu hin argattu jechuudha. Dhugaa seenaa isaa guutuu hin argattu. Akkasumallee gootota Oromoo hundaa kan lubbuun darban maqaa isaanii dhageenya siidaa isaanii fa'aa argina malee jechuudha. Laayibirarii feete keessa yoo deemte fakkeenyaaf laayibirarii gisee jennu kitaabolee gara Itoophiyaa fa'aa keessatti gurguraman dhiisa sanii miti. Seenaan goototaa jechuun laayibirarii addunyaatu jira jechuudha. International tantaate jechuudha. Isinii galee afaan hundaan qophaa'amee jechuudha. Afaan hundaan translate godhamee hiikamee wanni hundaan xumuramee jechuudha. Laayibirarii guddicha addunyaa keessa kan kaa'amu jechuudha. Garuu seenaan keenya seenaan ilmaan Oromoo kun ani maal akka ta'ee fi dhugaa rabbii ayidoon wanta kun beeku naagaluu dide maaliif Itoophiyaa keessattuu bakka biraadhiis Itoophiyaa keessattuu seenaa guutuu hin argattu. Googilarra yoo dhattame seenaa guutuu hin argattu. Googilumarraa amma seenaa dhaloonni amma kun jaarraa 21ffaa kun dhaloonni ammaa kun waan dhaloonni ammaa kun dhaloota bubbeete akka namichuu jedhe namoonni hayyuulleen jira ijoolleen qaxaleen hayyuulleen jirti waan dhugaa qofa barreessitu yeroo ammaa kana dhaloonni bubbee kuni waanuma arge fuudhee abbuma argetu googilii kanarra waakaa jechuudha. Histoorii dhugaa googilarra illee ni jira garuu seenaa guutuu miti seenaa dabee barraa'ee fa'aatu jira jechuudha. Haala Jawaar Mohaammed amma seenaa isaatii fi waan keessa dabarse hundaayyuu waan hin amballeesse kana sabni kiyya yookaan waan an dogongoraan keessa bu'e sabni kiyya dhaloonni na boodan dhufu akka hin dogongorre akka narraa barate dogongora sanarraa barate waan gaarii gara fuulduratti saba kanaaf lafa kaa'uuf kitaaba kana keessatti guutuu lafa kaa'eetiin jira je dabalataan gidiraa mana hidhaatti narra geesse inumaa bar manni hidhaa sun sababa naatee jechuutti jira karchalleen
inni itti hidhame Qilinxoon sababa naa taate maaliif achi keessatti dubbisuu fi barreessuu qofa kan dandeessu akka inni jedhutti jechuudha. Dhuguma waan biraa waan yaaddu hin qabdu rakkoon yoo jiraatellee sila gaafa mana hidhaa seentu rakkoon akkasirra gahu murattee jechuudha. Maal jedhan gaa nyaataa dhufanii fuulan dhoffatan akkuma jedhan namni tokko eega gootummaan bakka waan hunda sabaaf of kenne dhugaa rabbi wanni si sodaachisu hin jirtu. Du'ullee bakka sabaaf jetteeti si galee lubbuu kan kennitee jirtaa jechuudha. So obbo Jawaar Mohaammed seenaa kalee miila dhabe, seenaa kalee ija dhabe, seenaa kalee harka dhabe, seenaa kalee gurra dhabe, seenaa kalee dhageettii dhabe si galee sabni kun yeroo hedduu eeggataa turee fi yeroo hedduu eessatti arganna jecha yaadaa ture har'a lafa kaayee jira jechuudha. Baay'ee galatoomi dhugaa rabbi hedduu galatoomi jechuun hayyuu jechuun akkana hayyuu jechuun kanaaf waan naafa miila hin qabne miila itti godhee oofu kan gurra hin qabne gurra itti godhee oofu gurra kan namatti godhu rabbuma gurri sanii miti jechuudha nu kan jedhaa jirru jechuudha si galee maqaa si galee miti. Kanaaf jechuudha daawwattoota seenaa barreessuu jechuun akkana jechuudha waan dhugaa qofarra dhaabbatanii waan dhugaa qofa lafa kaa'u kana hundarraa kan nama dhibu wallaalan keenya ammumallee kitaaba hayyuun barreesse kana kan qeequutu jira bar miidiyaa kanarratti mee nama tokko na ajaa'ibaa dhugaa gara feesbuukaa faan jechuudha. Namoonni tokko kan waanuma kitaaba kana keessa jiruyyuu dubbisee adda hin baafatin ka seenaa dubbisu waan warra beeki seenallee hin qabu warri seenaa hin qabne seenallee barreessuu hin jaallatu seenallee dubbisuu hin jaallatu si galee sirba Kadir Martuu tokko na yaadachiise kitaabni hin gaabbu Jawaar Mohaammed jedhu kuni sirba akkam jedhu yoo jettani wanni hayyoota keenya daraniif akka sabni keenya baratee wallaala gabrummaa jala hin baanee fi jee Kadir Martuu waggaa I think waggaa 4 waggaa 5 dura sirbe na fakkaate sirba sanii yaadadhu akkas na fakkaate sirbi suni already kitaaba obbo Jawaar Mohaammed kanaan dhugaa rabbi waluma gale jechuudha. Bakka ani kitaaba kana inuma hiikee lafa kaayeen jedhan sirbi suni dhugaa artistiin gaafa aartiin gaafa xiyya aartiin gaafa rasaasa gaafa jedhanii ani dhugaa hin seene jechuudha. Sirba kana dhugaa rabbi irra deebi'eetiin dhaggeeffadhe gaafa obbo Jawaar Mohaammed kitaaba hin gaabbu jedhu kana barreesse irra deebi'eetiin dhaggeeffadhe. Maaliifin kana jedhe namni seenaa hin qabne seenaa dubbisuu hin jaallatu akka sabni sunillee seenaa barreessu hin jaallatu jechuudha. Warra Oromoon akka gabrummaa jala hin baane barbaadutu hardhallee gaafa hayyuun seenaa saba isaatiif seenaa ofii lafa kaayyatu historii seenaa keessatti lafa kaatee bira darbuuf deemu ol bahee qeeqaa jechuudha kan seenaa hin qabne. Namni seenaa hin qabne seenaa namallee hin fedhu seenaa namallee dubbisuu hin jaallatu jechuudha. Akka sabni sunillee seenaa ofii lafa kaayyatu hin barbaadu jechuudha. Kanumaaf obbo Jawaar Mohaammed irraa namoonni waan akkanaa kanarratti wal jaartanii gara feesbuukaatiin waan adda addaa barreessitan jechuudha. Osoo dhiistanii waan hin dandamne namni gaara guddaa hin dhiibu. Itoophiyaan guutuun obbo Jawaar Mohaammed dhiibdee dadhabdee jechuudha. So kanaafi gaara guddaa hin dandeenyetti hin dhiibbatinaaf irraa dhiisaan isinumaan jedha jechuu kiyya. Baay'ee galatoomi jennaani kitaaba isaa waa hedduutu keessa jira. Inshaallah kitaaba isaa nama carraa durarratti dubbisu rabbiin haa godhu. Rabbiin inshaallah kitaaba kan kee na biraan haa ga'u. Dhugaa rabbii hanga kitaaba isaa dubbisu yoo azallillee na dhufe rabbiin na najjeesin. Seenaa Jawaar Mohaammed hagan dubbisuuti. Akkasi daawwattootaaf kabajamtoota qophiin irra isiniif qopheessileen kana fakkaata. Akka waa irraa barattan abdiin qaba. Namni kamiyyuu yoo abdii kutachuu baate bakka jiru keessa akka bahee kaayyoo isaa dhaqqabu shakkii takkallee hin qabu jechuudha. Asirraa barnoota hedduu fudhattan. Obbo Jawaar Mohaammed viidiyoo amman isin dhaggeeffachiise keessatti yoo yaadatan ta'e wanni inni tuqe nafseeti mana hidhaa san keessa nan bajee hin yaaduu jedhe garuu tarabbiitiif hin bahe malee inuma mana hidhaa dhiisi guyyuma qabame saniyyuu haalli keessa jiru waa baay'eedha waa guddoodha jechaa ture akka malee sodaachisaa fi haala cimaa keessaa rabbi nu baasee gaafsa nuyi nan baa jedhe hin yaadne jedhe garuu rabbiin achi keessaa na baasee har'a taa'ee yeroon kitaaba kana barreessee eebbisiisuuf deemu hedduu waan tokko hin gaabbuu jedhe dhugaadha. Namni kamiyyuu gaafa waan takkarra ciccitee kaayyoo kee qabattee deemte waan tokko galmaan akka geessu barnoota guddaa irraa fudhannaa jechuudha. Galatoomi jennaani egaan daawwattoota keenya namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina. Viidiyoo kana wal fakkaatu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.